Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma boqonnaa darbe keessatti barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa tokkoffaa yookiin barannoo tokkoffaa dabballee fi gaammee xixiqqaa jennee kan jalqabne. Mata duree keenya har'aa immoo boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa gaammee gurguddaa fi kuusaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa dabballee fi gaammee xixiqqaa ilaalle dabarree jechuudha. Har'a immoo gaammee gurguddaaf kuusaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Boqonnaa kana keessatti sirni gadaa gulantaalee umuriidhaan akkaataa inni itti caaseffama mataa isaa danda'e qabaatuu fi karaa inni itti ijoollee guddisuu yookiin daa'imman guddisuu ilaalle jechuudha. Kanaaf gaammee gurguddaa fi kuusaa jechuu keessatti sadarkaa sadaffaaf sadarkaa arfaffaa irratti argamu jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu dabballeedha jennee, lammaffaa irratti gaammee xixiqqaa jenneerra, sadaffaa irratti gaammee gurguddaa fi kuusaadha taasise jechuudha. Inni amma gaammee gurguddaa ilaallaa jechuudha. Egaa gulantaaleen gaammee gurguddaa fi kuusaa umurii dargaggummaa jalqaba irratti argamanidha. Isaanis tokkoffaa irratti dabballee, gaammee xixiqqaa, itti aananii duraa duuba sadarkaa sadaffaa fi arfaffaa irratti kan argaman gaammee gurguddaa fi arfaffaan kuusaa jechuudha. Egaa gulantaaleen kunis sadarkaa kana keessatti yeroo wal jalaa siqaa deeman yookiin immoo haala guddina isaaniitiin kan isaan walirraa fudhachaa deemanii jechuudha. Dabballeen umurii 0dhaa kaastee hanga waggaa 8tti jennee, gaammee xixiqqaan 9 hanga 16tti jenneerra, gaammee gurguddaan immoo umurii 17 kaasee hanga 24tti jechuudha. Isaan sana keessatti tokkoon isaanii maroo 8 qabu jechuudha. Maroo 5 qabu, maroo 5 sun immoo waggaa 8 qabaata jechuudha. Kana keessattis isaanii tokkoon ni ilaalla jechuudha. Gulantaaleen kun gadaa keessatti gahee irraa eegamu qabu. Kan gaheen akka baataniifis itti gaafatamummaa caaluuf isaan qopheessuuf jecha leenjiin barnoonni ni kennamaaf. Eessa keessatti? Gaammee gurguddaaf kuusa keessatti jechuudha. Kanneen keessattis jiloonni adda addaa ni qophaa'u yookiin ni gaggeeffamu. Isaan keessaa immoo gaammee gurguddaan isa tokko ta'e tajaajilaa jechuudha. Gaammee gurguddaa gaafa kaasnu maal ilaalla jechuudha? Sadarkaawwan isaan achi keessatti ittiin deeman yookiin immoo jilawwan isaaniif qophaa'u jechuudha. Jila jechuun sirna gadaa keessatti qophii yookiin sagantaa itti eebbi qophaa'u yookiin immoo sagantaa itti baalli walharkaa fuudhamuu fi akkasuma dabballee jillisuu fi kanneen kana fakkaatan qophiin sun sagantaa yookiin jila jedhama jechuudha. Kanaaf gaammee gurguddaa jechuun gaammee gurguddaan qaamolee yookiin immoo maqaalee akkuma gaammee xixiqqaa, qarree duraa, qarree duubaa fi gaammee dabballee warreen jenne sana, warri kunis fakkeenyaaf dabballee keessatti yookiin umurii ishee 0dhaa kaastee hanga 8 jirtu maal jennee maqaa lama qabdi jenneerra. Maqaan isheen qabdu tokko itti makoodha. Lammaffaan immoo soollee jenne. Akkuma kana gaammee gurguddaan immoo tokkoffaarratti maal jedhama? Foollee ni jedhama. Akkasuma goobamaa fi qarree duraa jedhamanii illee ni beekamu jechuudha. Gaammee xixiqqaan qarree boodaa fi duraa kan jedhaman keessatti yeroo ilaalamu, gaammee gurguddaan garuu warreen maqaawwan sadan kana qabateetu jira jechuudha. Maqaawwan kana sadan qabatee jira jechuudha. Sababni isaa godina adda addaa keessatti kan inni ittiin waamamu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan gulantaa kana keessatti jiranii kanneen to'atan yookiin maatii jalatti gahee hawaasaa kan isaan bahatan yookiin kan isaan raawwatan itti gaafatamummaan gaammee gurguddaaf kuusaa jechuudha. Gadaan sirna dargaggootaa kanneen ittisuuf yookiin gorsuu, tiksuu, gorsuu, leenjisuu fi ga'oomsuu kan inni horatu jechuudha. Sababni isaa immoo sadarkaan gaammee gurguddaa umurii dargaggummaarra yeroo ga'anii fi akkasuma yeroo itti leenjiiwwan eegumsa hawaasummaa isaanii illee bahanidha jechuudha. Inni kan biraan gulantaa kana keessatti jilli guddaan nyaachisaa jedhamus ni gaggeeffama. Jila yookiin qophii nyaachisaa jedhamu jechuudha. Sagantaan kun adda keessatti qophaa'uutiin nyaachisni kan jedhamu yookiin jilli qophaa'etu achi keessatti jila nyaachisaa yookiin immoo nyaataa sagantaa nyaataa dargaggootaa kana qophaa'etu gorsaa fi
kan ga'umsa isaanii keessatti kan isaan ittiin baatan. Inni akka biraan bu'uura safuu fi aadaa Oromootiin ijoolleen gaammee gurguddaa manaa ba'anii ala hin bulan. Sababni isaa dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi bakkee bulee jennaan rakkoolee adda addaa geessuu danda'a. Ofiisaas immoo baduu danda'a jedhamee waan yaadamuu fi mana ta'a jechuudha. Sababni isaa maatii jalatti kan inni kunuunfamu yeroo inni itti fuudha ga'ee fi yeroo inni itti shamara hawwuu yeroo shamarri isaa hawwitu waan ta'eef jechuudha. Qarreen dargaggoo fi dargaggeettiin yeroo sana keessatti mana teessii yookiin immoo maatii bira taa'aniitu yeroo isaan itti gorsa fudhatanidha jechuudha. Sababni isaa gara itti gaafatamummaa mana bulchuu, itti gaafatamummaa of gaggeessuu keessa waan jiraniif jechuudha. Yeroo sana keessatti ba'anii bakkee hin bulanii jechuudha. Inni kan biraan irraa fagaatanii dirqama ta'ee ammoo eeyyama maatii isaaniitiin qofa deemu. Dargaggoonnii fi shamarran gulantaa gaammee gurguddaa keessatti argaman immoo qaamaan wal tuttuquun yookiin taphachuun aadmaleedha. Aadmaleedha jechuun seeraan nama gaafachisa yookiin immoo aadaa balleessuu keessatti waan ilaalamuu fi namni kamiyyuu dubara bira dhaqee qaqqabuu yookiin wal tuttuquun qaama wal qaqqabuun dhorkaadha jechuudha. Sababni isaa hamma fuudhee waliin fuunee yookiin ittiin heerumnetti dargaggeettiinis ta'e dargaggeessi shamaraan akka barbaadan bahanii wal qaqqabuun itti gaafatamummaa keessaa nama baasaa jechuudha. Sababni isaa aadaan kun safuu safeeffannaa eegee waan jiraatuuf jechuudha. Akkasuma dhiirri fi shamarran haala kamiyyuu iddoo tokko yookaan siree tokkorra maaliin ta'anii rafani. Sababni isaa umurii dargaggummaa keessa waan jiranii fi akka isaaniin dogoggorreef jechuudha. Siree adda addaa rafuu yookiin naannoo tokko siree tokkicharra hin rafan jechuudha. Kana malees gulantaa kana keessatti maatiin ijoollee durbaa qofa isaanii qe'ee irraa fageessanii hin deemsan ammas. Sababni isaa isheenis dogoggoruu waan dandeessuuf jechuudha. Kanaaf maatiin inni eega yookiin immoo inni kunuunsa manatti jechuudha. Kanaaf dargaggoota naamusa gadhee qaban waliin bakka hin malleellee akka isaan hin deemne yookiin immoo dhaabbachuu hiriyoonfachuun illee aadmalee jedheetti aadatee yookiin immoo itti muraa jechuudha. Aadmaleedha waan ta'eef nama amala badaa qabu yookiin immoo safuu hawaasaa cabse keessatti biraan hin dhaabatanii biraan hin oolanii jechuudha. Sababni isaa aadaa amala ofii isa gaarii namni badaan ballee mancaasuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maatiin ni tisa yookiin immoo ni eegaa jechuudha. Kanaaf namoota amala hin taane qaban biratti illee ijoollee isaanii gadhiisanii jechuudha. Inni sunis maalidhaa? Aadmalee jedhameetu beekamaa jechuudha. Kanaaf safuu fi seera gadaa eegsuun dhaloota gahoomsuu akka isaan qarooman yookiin akka isaan sammuudhaan bishaatoo ta'anii fi kan inni aadaawwan seeraaf safuu kan inni eegsisee wantoota aadmalee ta'anii fi wantoota seera ta'an kan inni barsiisaa jiraachisuuf jechuudha. Kanaaf hordofii fi deeggarsi ijoollee gulantaa kana taasifamu hojii maatii fi hawaasa waliigalaati. Dargaggummaa keessa waan jiranii fi dargaggummaa keessatti hawaasni maatii tokko fa'aa maatii itti gaafatamummaa qaba. Lammaffaa immoo hawaasni naannoo isaa keessa safuuf safeeffannaa barsiisuun dirqama isaa waan ta'eef hawaasni hundillee itti maqaa badaa yookiin immoo itti komatamaa jechuudha yoo safuu kana cabsan. Inni kan biraan ijoolleen gulantaa gaammee gurguddaa keessatti argaman kanneen to'annoo hordofii maatii jala jiranidha. Haa ta'u malee ijoolleen kun maatii isaanii hojiilee garaagaraa hojjechuun deeggaruu hojiilee isaan hojjetan illee baay'eetu jiru jechuudha. Isaan keessaa kanneen akka kaannisa hojjechuu yookiin immoo gaagura hidhuu, meeshaalee suphee dha'uu, lafa qotuu fi kanneen kana fakkaatan loon horsiisuu, oomishawwan adda addaa diinagdee maatii isaanii deeggaruutiin gaagura yookiin kaannisa horsiisuu, damma oomishuu fi gulantaa kana keessatti kan isaan gahee baatanidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti meeshaalee akka mukaa, wantoota mukarraa hojjetaman, migira, wantoota akka gundootaa kan nuyi jennu, supheerraa kanneen hojjetaman, jirbiirraa kan hojjetaman yookiin immoo gogaarraa kan tolfamullee ni hojjetu jechuudha. Sababni isaa maatiin itti gaafatamummaa inni qabu guutummaan isaayyuu hawaasa kana keessaaf dargaggoota kana irratti dirqama hojjechuu waan qabaatuuf jechuudha. Kanaaf maatii fi hawaasni dirqama dargaggoota yookiin immoo hawaasa naannoo isaa jiru ni tisa yookiin ni eegaa jechuudha. Kanaatiin dargaggeessi kamiyyuu itti gaafatamummaa maatii jalaa bahee deemuu danda'u jechuudha. Eessa keessatti? Gaammee gurguddaa fi kuusaa keessatti yeroo fuudhaaf gahee yeroo heerumaaf geesse waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen gulantaa kana keessa jiran immoo kan biraan guddina aadaa fi aartii Oromoo keessatti illee gahee guddaa taphatudha. Kanneen akka sirbawwanii, shubbisa adda addaa, shubbisa godinoota adda addaa, aanolee adda addaa weellisuu yookiin shubbisuun aadaa kana barsiisuun dirqama maatii fi itti aansee dirqama hawaasummaa guutummaati jechuudha. Sababni isaa aadaa kana barsiisuun isaanii dirqama. Aadaan isaanii daa'imman gaafa barsiisuu sirna gadaa keessatti yeroo nuti kan biyyoo isaantu kan biyyaati jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Yeroo jaarsoleen qaamaan biyya lafaa kanarraa sokkan ijoollonni immoo dabaree isaanii biyya sana bulchuu waan ta'eef kan inni ijoolleef kabaja kennu yookiin immoo kan inni safuuf safeeffannaa isaanii eegee tiksaa guddisu jechuudha. Kanaaf
aartii dagaagina keessatti illee yookiin immoo afaan dagaagina naannoo tokko keessatti illee bu'uura guddaadha jechuudha. Eenyu dargaggoonni jechuudha. Kanaaf gaammee gurguddaa keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Akkasuma hiriyyummaa illee baafachuu as keessatti ni jalqabu jechuudha. Akka fakkeenyaatti shamarraniif jarmiyaa hiriyyummaa kanneen akka maal jedhamu baafatu addooyyee jedhamu baafatu. Addooyyee jedhamti. Eenyuufi shamaraaf addooyyee jennaani. Dhiiraaf immoo gara jalaatti ni dhufna saafisee jechuudha. Shamaraaf addooyyee gaafa jedhamu dhiiraaf immoo afaan Oromootiin yookiin akka sirna gadaatti kuuchuu jedhama. Hiriyyummaa yookiin maamaariffaan Oromoffaanis iddoolee aanolee yookiin godinoolee adda addaa keessatti miinjeessa jennee fayyadamu jechuudha. Kan dargaggoo akka aadaa Oromootti yookiin afaan Oromoffaatti yookiin akka sirna gadaatti kuuchuu jedhama. Akka kan shamarraniitti immoo addooyyee jennaanii jechuudha. Gaafa isheen heerumtu kan bira dhaabbattu yookiin immoo kan gargaartuu ishee yookiin kan jajjabeessitu kan wantoota isheef rakkise kan qixeessituufi jechuudha. Yookiin immoo dhiiraaf immoo kuuchuu jennaanii jechuudha. Addooyyeef kuuchuun sirna dargaggoonni gaammee gurguddaa keessa gahanii baafatanidha jechuudha. Hiriyyaa wal jaallatan, hiriyyaa wal kabajan, hiriyyaa waliin bakkaa bakkatti socho'an ta'etu kan isaan gargaarudha jechuudha. Kuuchuu fi addooyyeeni jechuudha. Dhiiraafis shamaraafis jechuudha. Dhiiraaf kuuchuu yeroo ta'u, shamarraniif immoo addooyyee jedhamteetu tajaajila jechuudha. Inni kunis safuuf safeeffannaa sana keessatti qabateetu dirqama dargaggoon baafachuu qabuu fi shamarreen baafachuu qabdudha jechuudha. Inni kan biraan leenjii isaan leenji'uu qabanidha. Leenjiiwwan gosa lamatu jiru. Akka sirna gadaa Oromootti leenjii gurguddaa kan jedhamu, leenjii waraanaa fi leenjii xiinsammuu kan jedhamutu jira jechuudha. Isaanin tokkoffaarratti leenjii gaammee gurguddaa keessatti dargaggoonni leenji'an keessaa inni tokko dargaggoota qaamaaf sammuu cimsanii jireenya boruutiif qopheessuudha. Innis bifa kanaan leenjiiwwan kanneen akka wal'aansoo yoo diinni isaanii ture akka isaan hin mo'amneef humna akka isaan jabaatanii wal'aansoo ol qabu, habaaroo, taphawwan bishaan daakuu fi yeroo diinni dhufe yookiin immoo namni nyaatame baasuu fi horii ceessuuf yaabbannaa mukaa, utaalchoo fi kanneen kana fakkaatan ni leenjisaa jechuudha. Isa keessatti gaammee gurguddaa keessatti jechuudha. Akkasuma darbannaa eeboo, tooftaa miliquu, qolannaa yookiin immoo ofirraa deebisuu, fiigichaa fi kanneen kana fakkaatan illee maal godha ni leenjisuu jechuudha. Sababni isaa leenjiiwwan dargaggeessi umurii sana keessatti biyya isaa eeguuf biyya isaa teessisuudhaaf gahee guddaa qabata. Yoo bineensi dhufe yookiin immoo yoo qaamni ormaa dhufe biyya isaa weerara illee ofirraa qolachuudhaaf isa gargaara waan ta'eef leenjiin kun dargaggootaaf yookiin immoo gaammee gurguddaa keessatti akka sirna gadaatti ni laatama jechuudha. Inni kan biraan leenjiiwwan gurguddaa yookiin immoo beekamtii qabu gurguddaa lamatu jiru. Akka sirna aadaa yookiin immoo gadaa Oromoo keessatti jechuudha. Isaaniin kan ilaallu ta'a. Inni tokkoffaan leenjii gaammee gurguddaa kanneen biroo immoo buttummaa fi doottummaa kan jedhudha. Buttummaa fi doottummaa kan jedhu kun leenjii dargaggoonni leenji'an yookiin immoo leenjii barbaachisummaa qabuu fi leenjii dargaggoonni ittiin qoramanii darban yookiin immoo ittiin bishaatanii darbanidha jechuudha. Buttummaa fi doottummaa jedhamudha jechuudha. Inni kam inni isaan immoo buttummaa jechuun leenjii fardaa yookiin gulufa fardaan gulufsiisuu kan leenji'an leenjii buttummaa jedhama. Namni leenjii buttummaa fudhate immoo buttuu jedhamti. Leenjii kana xumureera nuti waraana akkasiidha qaama waraana akkasiitti isa jennu namni leenjii kana xumure buttuu jedhama. Eessa keessatti sirna gadaa Oromoo keessatti leenjii gaammee gurguddaa keessatti buttummaa namni fudhatee jechuudha. Inni kan biraan itti fayyadama mi'a fardaa, yaabbii fardaa fi kanneen kana fakkaatan eessa keessatti yaakala jechuudha. Dargaggoota yookiin immoo gaammee gurguddaa keessatti kan inni shaakaludha jechuudha. Gulufa of keessaa kan qaban immoo irratti maqaalee mi'oota fardaa. Maqaaleen mi'oota fardaa kanneen akka luugamaa, fuulloo, cancala, kooraa fi kan kana fakkaatan illee maal godhachuudha inni barataa jechuudha achi keessatti yookiin gaammee gurguddaa keessatti jechuudha. Isaan sun haala fe'iinsa yaabbii fi leenjii fardaa shaakaluu. Leenjiin kun buttuu qofaaf osoo hin taane farda buttuuf illee ni kennamaa jechuudha. Eenyuudhaaf fardi yaabamte yookiin immoo irratti leenjamtu sun illee leenjii kana ni fudhatti jechuudha. Utaalcha baalee yookiin immoo utaalcha lafaa, utaalcha dolooloo. Utaalchawwan bowwaa yookiin immoo lafa caccabaa ta'e irra keessa illee utaalchisuu, laga leenji'an yookiin laga utaalchisuu leenjii kun leenjii buttummaa jedhama. Inni lammaffaa leenjii doottummaa kan jedhu. Leenjiin doottummaa immoo leenjii buttummaa irraa kan adda taasisu gubbaatti kan utaalchoo fi qaamaan wantoota sana yoo ta'u inni kun immoo sammuu irratti kan hojjetu jechuudha. Leenjiin doottummaan immoo. Leenjiin doottummaa immoo maal hojjetaa? Haala nageenya hawaasaa eeguudhaaf
irratti kan hojjetu yookiin gurmaa'insa haala ittiin ijaarama kan hojjetu jechuudha. Yookiin immoo basaasummaa qaama odeeffannoo gabaasu, odeeffannoo barbaadu, odeeffannoo yookiin qaama faallaa keessa lixee nama odeeffannoo guuru, qaama leenjii hawaasa kana rakkinoota jiran keessa dhoksaa hawaasa keessaa kana barbaadee gabaasuu danda'u yookiin immoo beeksisuu danda'u jechuudha. Isaan immoo doottummaa jedhamu. Namni doottummaa kana leenji'ee seeraan xumure immoo doottuu jedhamti. Akkuma isa gubbaa buttummaa fi buttuudhaa namni leenji'ee jenne as keessatti immoo namni leenjii kana leenji'ee xumure doottuu jedhamti. Kun addana kana kan jirtu jechuudha. Doottuu iddoo adda addaatti immoo maal jedhamti? Maqaa kan biraallee qabaachuu ni dandeessi jechuudha. Kun addana kanatti ni jirti jechuudha. Doottuu yookiin doottummaan leenjii nageenya hawaasaa eeguu, nageenya hawaasaa tiksuu, odeeffannoo garee faallaarraa funaanuu, inni kun namni doottummaa kana leenjii doottuu jedhamte jechuudha. Maqaa garaagaraatiin immoo ni beekamti eenyu doottuuni jechuudha. Akka warra kaanii tokkichaan duwwaa miti maqaa garaagaraa ni qabaatti jechuudha. Isaan keessaa inni tokko faani ilaalaa jedhamti. Ilaala. Maqaan eenyu? Maqaan doottummaa kuni jechuudha. Tokkoffaarratti ilaalaa kan jedhamtu jechuudha. Ilaalaa, jaalkettuu fi dooyyattuu jedhamaniitu maqaawwan sadan kana kan doottuuf kennamtee jirtudha jechuudha. Achi keessatti doottummaan ijoollee yookiin immoo jijjiiramni naannawaa deemaniin wal fakkaachuun odeeffannoo garee kan isaan keessatti funaananii jechuudha. Eessa deemanii? Qaama faallaa isaanii keessa deemanii hawaasummaa faallaa isaanii yookiin immoo qaama isaan lolu sana keessa taa'anii akkaataa isaaniitti odeeffannoo barbaadan yookiin immoo odeeffannoo funaanan leenjuu jechuudha. Inni sun doottuu jedhamti. Maqaan ishee kan biraan ilaala, jaalkettuu fi dooyyattuu jedhama jechuudha. Sirboota afaan Oromoo adda addaa keessatti arguu ni dandeessu jechuudha. Doottuu kan jettu kun sirboota adda addaa keessa ni jirti. Akkasumallee garee faallaa keessa dhaqanii rakkinoota adda addaa furuudhaaf funaanan odeeffannoo gahaa ta'e tokko barbaaduudhaaf akkasuma yaabbannaaf utaalcha mukaa gara mukaatti akkaataa bosona keessatti hulluuqan laga ce'anii fi qaxxaamuran illee ni baratu jechuudha isaanis. Fakkeenya kun adda kanatti mallattoowwan yookiin immoo namoota farda gulufsiisaa jiran keessatti kan mul'atu kana jechuudha. Kun kana keessatti kan mul'atuu fi kun haala fardi ittiin dhaabatee jiru kun leenji'eetudha jechuudha. Kan inni ittiin farda miila lamaan dhaabbachiise ofiisaallee osoo irraan kufiin farda daqiiqaa murtaa'eef tursuu kan inni danda'u jechuudha. Osoo lukti fardaa kun arfan lafa hin dhanga'iin kan inni dhaabuu danda'u jechuudha. Akkasuma kun dullaa inni baatee jiru kun jechuudha. Dullaa inni baatee jiru kun illee akkasuma maal ta'ee jira jechuudha. Of danda'ee jira namichi kun jechuudha. Osoon kufiin nama kan biraa yeroo inni qolachaa jiru darbannoowwan isatti darbataman yookiin immoo adda addaatti darbannootti darbachaa jiran garuu ofirraa qolaa jira jechuudha. Inni kunis sadan isaanii maal gochaa jiru? Ofirraa yeroo isaan itti qolaa jiran farda isaaniidhaan gulufaa yeroo jiran. Inni kun immoo yeroo inni itti farda isaa kontirool godhee abboommate yookiin immoo dandee akkaataa inni itti dhaabbachuu danda'ullee yeroo inni itti hojjetedha waan ta'eef isaan kun hulluuqaa lagaa yookiin immoo bakkee mijatoo hin taane keessa hulluuquu yaabbannaa akkaataa itti bosona keessatti deeman yookiin dhokataa deeman laga ce'anii qaxxaamuru adda addaa kan isaan baratan doottuu keessattidha jechuudha. Eenyutu gaammee gurguddaanii jechuudha. Gahee gaammee gurguddaa keessatti jechuudha. Gaammee gurguddaa keessatti kan biraan jiloota adda addaatu raawwatama. Isaan keessaa tokko jila nyaachisaa gubbaatti akkuma ilaallee dabarre. Jila nyaachisaa kan jedhaman jilli nyaachisaa Booranatti jila guddaa gulantaa kana keessatti raawwatamudha. Nyaachisni yookiin jilli leenjii faaruu of keessaa qabudha. Inni kun immoo jilli nyaachisaa kun jechuudha. Faaruu yookiin immoo yeroo itti isaan sirboota adda addaa qabatanii bakka kanatti argamanidha jechuudha. Eessa keessatti? Naannoo Booranaa keessatti jechuudha. Nyaatawwan adda addaa nyaatni gosoota baay'eetu jiraachuu danda'u. Dhukkoo caccabsaa ta'uu danda'u jechuudha. Isaan sun hundayyuu qabatanii bakka isaanitti dhiyaatanidha jechuudha. Jilli nyaachisaa kun nyaatawwan hedduu of keessatti qabatee leenjiiwwan faaruu sirboota adda addaa kan of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Maatiin ijoollee isaanii immoo maal taasisu? Yeroo isaanitti sirba mokkee jedhamullee achitti akka sirbamu isaan barsiisanidha jechuudha. Sirboota yookiin immoo sirba moonaa yookiin immoo kan dallaa horii kan sirboota akkasiin ni sirbama. Sangaa ni qalatu. Yeroo turtii jila nyaachisaa kanallee abbootiin ijoollee faana maal ta'u? Deemuutiin leenjii aadaa, naamusa, eegumsaa fi faaruu garaagaraallee isaan ni barsiisu jechuudha. Eessatti? Boorana keessa bakka itti nyaachisni yookiin jilli nyaachisaa isaanii qophaa'ee itti gorsa fudhatanii fi sirba mokkee jedhamullee bakka sanatti akka isaan baratan ni taasifama jechuudha. Sirnoota gadaa keessatti jechuudha. Kanaan sirni kun ni gaggeeffama. Adeemsa nyaachisaa keessatti immoo jilli jalqabaa maal jedhama? Wal argii jedhama. Jilli nyaachisa isaanii wal argii jedhameetu beekamaa jechuudha. Wal argii jechuun bakka itti dargaggoonni yeroo jalqabaaf birraan bari'ee
isaan wal argan yookiin immoo isaan itti sirboota aadaa fi safuuf sabeeffannaa sana dhaqanii itti baratanii fi akkasuma hiriyoota isaanii wajjin wal arganidha jechuudha. Kanaatiin kan isaan wal argan yookiin yaa'iin isaan jalqaba wal argii jedhama. Dargaggoonni kan isaanitti wal ga'an kun jechuudha. Achitti immoo maaltu sirbamaa? Sirba quunnee jedhamutu sirbamaa jechuudha. Sirba xuunnee jedhamu kanallee achitti sirbuutiin kan isaan dabarsanii jechuudha. Sirbi kunis sirba aadaa Booranaa keessaa isa tokkoof isa jalqabaati jechuudha. Inni kan biraan warra wallaanaa isaaniitiin illee qeeqaan yookiin sirbaa deemuu jechuudha. Wallaanaa jechuun faallaa namaa jechuudha yookiin immoo warra dorgomtoota isaanii warra sirbaan isaan caaluu barbaadan sadarkaa gaameerraa gara kuusaatti darbanii isaaniin dursaa jiranii kan isaan ittiin qeeqan jechuudha. Kan isaan ittiin qeeqawwan immoo arrabsoo osoo hin taane wal cimsuudhaaf yookiin immoo sirba wal barsiisuudhaaf kan isaan ittiin wal qeeqan jechuudha. Itti aanuun nyaachisa gaafa nyaachisaa jalqabaa hundi isaanii maal ta'u? Karra abbaa gadaa deemuu jechuudha. Karra abbaa gadaa deemuutiin gumii gaayyootti walitti dhufanii kormaa fi dullacha qalatu jechuudha. Korma qalachuun akka kormaa cimaataa jabaadhaa kan jedhudha jechuudha. Dullachi immoo horii qooqxeedha waan ta'eef waadaa yeroo isaan itti seenan yookiin immoo irbuu yeroo isaan itti godhatan immoo dullachatu qalamaaf jechuudha. Waadaa yeroo itti seenan jalqaba korma qalamee ka'ee dullachi immoo itti qalamatti jechuudha. Dullachi yookiin horii qooqxuu yookiin immoo horii dulloomte jechuudha. Abbaa gadaarraa gaafa kana wal argiin gaammee taanee wal garree dharra baanee wal agarree dharraa baanee jechuun karra abbaa gadaatti maalii sirbuu jechuudha. Sirba mokkee kana sirbuu jechuudha. Jila karra abbaa gadaa kanaan booda kallattii afaniittuu maal godhuu gargar qoodamuun maatii ijoollee hundarra naanna'uu nyaachisa sana nyaatu jechuudha. Maatii kana bira deemanii warra kallattii arfanirra jiraniyyuu maatiin gaammee keessa jiru kuni gara maatii isaanii deemuutiin nyaata yookiin immoo kennaawwan maatiin bakka adda addaa isaaniif kennu kana funaannatu jechuudha. Dargaggoonni yeroo sana abbaa gadaa biraa deebi'aniitu jechuudha. Kanaatiin sirni kun gaggeeffama yookiin immoo sirni kun raawwatamaa jechuudha. Kanaan sirni gadaa seeraa fi safuu hawaasichaa eeggateetu baroota hedduudhaaf kan turuu danda'eef kan itti fufee jirudha jechuudha. Inni kan biraan hokkoo yookiin immoo gurmuun kallattii tokko adeemu hokkoo tokko jedhama yookiin immoo walitti qabama tokko ta'etu tajaajila jechuudha. Inni kan biraan abbaa hokkoo abbaa ijoollee gaammee gurguddaa jala nyaachisa erga xumuranii booddee maal jedhamu ce'umsa goodiyyaa jedhamuun dilachuudhaan gaammee hunda haaddataniitu gara gulantaa kuusaatti ce'uu jechuudha. Goodiyyaa kan jennu jila nyaachisa qophii sagantaa gaammee gurguddaarraa gara kuusaatti isaaniif taasifame goodiyyaa jedhameetu gaammee gurguddaatti yookiin mataa isaanii qarreeratti kan hambifatanii turan sana haaddatanii gara dargaggummaa isa aanutti darbu jechuudha. Inni kan biraan jilli goodiyyaa immoo maqaa goobamaa kan jedhullee ni qabaata jechuudha. Kunis kana jechuunis ni beekama. Jilli kun immoo filannoon aduloota ayyaanis ni gaggeeffama addana kanatti jechuudha. Filannoon kun sirna namoota fuula duratti aangoowwota gadaa ta'uu danda'an nama 8 fuuluuf gaggeeffamudha jechuudha. Inni kun immoo asirratti abbaa gadaa, abbaa bokkuu, makkala, jaalkeettuu warreen jennu addana kanarratti filuu jechuudha. Eessarratti jila goodiyyaa kanarratti jechuudha. Kanaatiin sadarkaa kan biraatti yeroo isaan darbu fedhanii fi bulchiinsa yeroo isaan gaggeeffatanidha jechuudha. Inni kan biraa kuusa jechuudha. Kuusa jechuun gaammee gurguddaatti aansee kuusatu jira jechuudha. Kuusa keessatti immoo gaammee gurguddaatti aanutti kuusa jedhama. Miseensi kun immoo yeroo inni itti fuudhuu danda'udha jechuudha. Miseensotni gulantaa kuusaa gulantaalee warra duraa caalaa gahee irraa eegamu qaba jechuudha. Inni kun immoo kuusa keessatti dargaggeessi tokko yeroo inni itti fuudhudha jechuudha. Yeroo inni itti fuudhee gara eessaatti darbudha? Gara doorii ta'uudhaaf deemudha jechuudha. Gara doorii yeroo ta'u yeroo ijoollee godhatee abbaa dabballee ta'u jechuudha. Kanaatiin itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee darbaa jechuudha. Leenjii kuusaaf kennamus ni jira. Leenjiiwwan isaanii miseensota kuusaa immoo maqaan waliin aangawoota torbanii maal jedhama? As keessatti immoo torbii jedhamu jechuudha. Warra 8 sana abbaan gadaa filatee yookiin immoo jila goodiyyaa keessatti inni filatee darbe torbii jedhama yookiin immoo aduloota jedhameetu sirna baalli fuudhu warra hin gaggeessan leenjii kuusaa kanaaf kennamaa jechuudha. Sababni isaa aangoo yeroo fudhachuudhaaf jedhan fuudhaniiru waan ta'eef aangoo yeroo isaan fudhatan akka rakkannee fi torbii jedhamanii filamaniitu sirna kana baratu jechuudha. Kanaan kuusaa fi leenjiin dabballee gaammee gurguddaa kana keessatti raawwatamaa jechuudha. Kanaan aangoo erga kuusaa keessa darbanii maal ta'u jechuudha? Warreen filataman kunuuti jechuudha. Abbaa murtii, jaalkeeyaa, hayyuu, jaallaabaa, waamuraa, fagaa fi torbii jedhamanii kanneen waamaman kun as keessatti raawwatamaa fi jechuudha. Aangoo kan harka qabatanii booddeetti kan isaan gaggeessan warreen kun isaanii jechuudha. Warreen torba yookiin immoo torban aduloota torbii warreen jedhamanidha jechuudha. Kuusa keessatti filamanii erga fuudhanii ijoollee godhataniiti kan isaan kana sirna kana gaggeessan yookiin immoo sirna kana raawwatanii jechuudha. Inni kan biraan
Leenjii kuusaan seenuu fooqa seenuu jedhama yookiin immoo galma leenjii galuu. Inni kun immoo fooqa seenuu jedhama. Fooqa jechuun iddoo leenjiin yookiin galmi leenjiitti kennamu fooqa jedhama jechuudha. Leenjiin kuusaa kan kennamu yuboota abbootii isaanii yoo ta'an, leenjii kanas ji'a tokkodhaaf kan isaaniif kennamu yookiin immoo ga'oomsa waa'ee seeraaf safuu kana kan isaan ittiin baratan fooqa seenaniitudha jechuudha. Ji'a tokkoof kennameefitu namni sirna kana cabsee immoo ammas waan jedhamu qabaa jira. Egaa torbiin fooqa keessa taa'anii leenjii miseensummaa kuusaa kanneen biroo immoo fooqaan ala taa'anii hin leenji'u jechuudha. Inni immoo kun oola. Warreen torbiin keessa jiru, warreen kaan immoo bakkee kanaan jiru jechuudha. Egaa kana leenji'anii booddee guyyaa ji'a tokkoof warreen torbii keessa jiran kun keessa taa'aniitu ijoollota bakkee jiran immoo leenjisuu jechuudha. Kanaatiin warreen kaan keessa, warreen kaan immoo ala taa'aniitu leenji'u jechuudha. Qabiyyeen leenjii kanaaf immoo inni ijoon heeraa fi seera bulchiinsa gadaa, aadaa fi duudhaa uummata, seerota qabeenya uumamaa, wayyuu fi wayyooma duulaa fi warra raawwii jila adda addaa fa'aa irratti raawwatamuu qabu raawwachuudhaaf kan isaan barsiifaman. Leenjiin kun yeroo kennamus miseensonni kuusaa naamusa gaariin hordofan, miseensi leenjii kana naamusa hordofuu dhabee fi seera leenjichaa cabsee irra deebi'amee gorsamee yoo sirra udide leenjii keessaa baafamaa jechuudha. Inni kun immoo hafaa jedhama. Akka sirna gadaa Oromootti yookiin hafaa yookiin nama tuffatamaa jedhameetu keessaa baha jechuudha. Eessa keessatti? Kuusaa keessatti nama fuudhaafis hin taane, nama hawaasaaf hin taane, nama ofiif hin taane jedhameetu beekama. Namni sun hafaa jedhama yookiin immoo bakkeen biraattis maqaa ta'e ni qabaa jechuudha itti deemna isas. Inni kan biraan gaheen kuusaa garee dhuunfaa wal arganii wal baruudha jechuudha gaheen isaanii tokkoffaan. Inni kan biraan caasaa gara fuula duraatti bulchiinsa gadaa keessatti isaan gargaaru qopheeffatanii waan jiraniif sirna wal argii raawwatu. Gaheen inni biroon immoo abbootiin ijoollee kan sadarkaa duubaa irraa waan jiraniif korma qalanii akka nyaatan taasisu jechuudha. Sirna xumuraa keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Sirni kun immoo jila nyaachisaa yookiin jila gubbisa dabballee kan jedhamu keessatti raawwatama jechuudha. Jila gubbisaa jedhamee raawwatama. Gula xumuraa kuusaati jechuudha. Eenyu? Jilli gubbisaa. Miseensonni kuusaa jiloota garaagaraa immoo kanneen akka raaba garmaamuu yookiin nadhii buluu jedhama. Nadhii buluu yookiin raaba garmaamuu kanneen fardaan guluffii adda addaa gaggeessanii fi nadhii buluu yookiin immoo inni jedhamu immoo nadhii yookiin immoo dhugaatiiwwan kan hojjetamee fi kan sirna kana keessatti bultiidhaaf ta'u yookiin immoo gara fuudhaa fi heerumaatti ta'an galchee keessatti kan isaan raawwatanii jechuudha. Kanaaf yuuba keessatti gaggeessaniitu raaba garmaamuu yookiin nadhii buluu jedhamanii gaggeessuun gara gulantaatti ta'anitti cehu jechuudha. Gulantaan ta'an immoo raabaa jedhama. Raaba ta'uutiin ruboomuu keessatti sadarkaa isaanii yookiin immoo gahee isaanii akka isaan bahanii fi kan isaan gargaarudha jechuudha. Mata dureen keenyarraa boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa gaammee gurguddaa fi kuusaa kan jedhu ilaallee hagammaatti kan waliin turre kana fakkaata. Galatoomaa ulfaadhaa.